warri qophii kana qopheessitan Dr. Beenyaa fi koreen naannoo kana jirtan hundinuu galatoomaa ulfaadhaa waggaa jalqaba duraa gaafa asitti dhiyeessinuu 1989 ture York University dhiyeessine gaafas anaafaa ture gaafa dargaggeessaan ture kanaafuu waggaa 30 eegasiis qopheessinee jirra haa ta'u malee bara 36ffaadha baga as geenyee jaarmeeni kuni akkasi guddatee as ga'uun isaa waan guddaadha hundumaafuu ulfaadhaan jaa wanni qopheessaa jiru dhimma nu hunda laalu afaan Oromooti. Afaan Oromoo eessa ture eessa jira eessa deemaadha. Kana seenaa isaa gabaabseetiin haasawaa na hordofaa. Afaan Oromoo akkuma uummata isaatti afaan bara dhibbaa oliif gabrummaa jala jiru ammallee afaan hanga ammaatti abbaan harkatiin abbaa isa leellisu isa guddisu tan harkatiin diinni gaafa uummata Oromoo gabroonfatee irraa kaasee afaanicha uummata isaan dubbatuun adda baasee ajjeesuuf jibbaata cimaa godhe karoora adda addaatti baafatee haala hedduu keessa deeme. Kanaafis aadaa fi hooda bu'uura guddina isaa tahaniin adda baasee ittiin barachuu fi barreessuu heeraan dhorkee mi'oota sabquunnamtii kanneen akka raadiyoo fi televezyiinii irraa ugguree biyyattii irraa iggitee magaalota irraa iggitee baadiyyatti hambisee afaan nama doofaa afaan nama qaroomina hin qabnetti akka ilaalamu godhe. Aniin kuni lola calanqoo kan 1887 godhame irraa bara 69 boodaan dhaladhe. Yeroo an dhaladhu ganna 70 hin geenye akaakuun kiyya ni jira akkoon ni jirti warri lola calanqoo beeku warri afaan aadaa keenya beeku ammoo haala amma jedhamu kana keessatti dhaladhe haala namni keenya afaan isaa irraanfatee maali dhiisee keessaa ka magaalaa jiru afaan alagaa fudhachuutti dogoggoraa jiru. Afaan Amaaraati gaafa asitti kan naannoo san jiru naannoo waan dhaladhetti afaan Adareetu jira so afaan sadiitu jira ani afaan Adareetiin dura mana keessatti afaan Oromoo haasa'u malee afaan Adaree afaan magaalaa Hararii so saniin haasa'u ture san booda afaan Amaaraati akkasitti afaan Oromoo jalqabee isinii kaasa. San dura immoo seenicha deebi'uudhaaf jalqaba bara 62 haala kana jijjiiruudhaaf waa lamaatu godhan. Tokko Somaaleetu bara 1960 bilisoome. Somaaleen bilisoomnaan isii hojii biyyoota hedduu bilisooma. Afrikaan gaafas bilisoomu jirti. Afaan Oromootu bara 1962 walakkaa ji'a birraa raadiyoo Somaalee irraa jalqabe. Kana kan ta'e nama Ayyuub Abubakar jedhaniinitu biyyarraa baqatee Somaalee dhaqee olola mootummaan Somaalee Hayilasillaasee irratti of turre qooda fudhate. Afaan Amaaraatiin ture. Isa afaan Amaaraa haasa'u afaan Amaaraa qophii afaan Amaaraa keessatti afaan Oromoo dhumarratti waa jechuu jalqabe. Haasa'u gadi dhaamsa afaan dabarsuuf. Yeroo kana namni isaa wajji hojjetu Geetaachoo Garadoo jedhama. Afaan biyya Itoophiyaa keessatti dhorkamaa ta'e irrattiin haasa'u jedheeti namicha yakke mootummaa Somaaleetti. Namichi kun Geetaachoo Garadoo cuuphataati. Rabbi sin agarsiisu. Booda mootummaa Somaalee bira dhugaa dhaqu itti hime maali jennaan afaan uummanni biyyaa beekuttiin haasa'u jira jedheen. Akkasiin ji'a birraa 1962 afaan Oromoo raadiyoo Somaalee irraa haasa'uu jalqabe. Afaan qottuu jedhame. Yeruma kana 1962 naannoo Dirree Dhawaatti sossoohinsi afaanii fi aadaa jalqabamuuf ta'a. San dura ji'a 9 kana dura cidhaa ture Dirree Dhawaa keessatti cidhaa nama guddaatu ture achirratti warra wallisuu jira afaan Amaaraa wallisan afaan Somaalee wallisan afaan Hararii wallisan afaan Arabaa wallisan. Kana dargaggeessichi keessa jiru maqaa isaa dhawammayi maaloo gutakka afaan keenyaas nu dhageessisaa kaajee lallabe. Waggaa kana maal jaaniin afaan qottuu
yoo muuziqaan dhawuun taatu yoo ittiin dhawan ni cabxii jedhi meeshaan. Biyya teenya keessatti afaan kun hundi irratti wallifamee kan afaan Oromoo bifa kana horuu ture. This is 1962. Gabrummaa booda waggaa 73 hubadhaa. Of course, Minilik 1972 haa jalqabu weerara 89tti Boronatti haa dhaabu bina 25 keessatti sossoha godhee san booda amata 70 waggaa 90 kana keessatti afaan Oromoo akkas tahee hawaasni biyyaa achi jiraatu alagaan hundi afaan qottuu jaaniini ittiin qoosuu jalqaban. Kana gaa booda manguddoon naannawaa sanii kan booda dargiin ajjeefamuuf ta'an walitti qabamanii akka kun ta'uu qabu jaanii ijoollee isaaniitiif mi'a muuziqaa bitanii ji'a 8-7 keessatti baandiin 5 dhaabbattee Dirreedhaawaa keessatti wallee afaan Oromoo almost 100 ol wallisanii hawaasa duraan if jibbaa ture qaanfachaa ture akka afaan isaatiin haasa'u godhuu jalqaban. This is 1962-63. 64tti Finfinnee dhaqanii afaan keenyaas raadiyoo keessa nu naqaa jedhanii kadhatanii didanii horii kennanii booda afaan Oromoo akka afaan qottuu jedhamee akka raadiyoo Itoophiyaa irraa haasa'uun godhame. Inni kun egaa 65tti baandiin ni diigamtee warri silaa wallisu gariin isaanii biyyarraa baqatan 66 Alii Birraan Finfinnee bahee baandii kibur zabanyaatti mindaawee wallisu jalqabe. Imagine yeroo kana waa sadii jira. Ali Birraan afaan qottuu wallisa. Xilaahuun Gassasaa afaan gaallaa wallisa. At the same time eenyu kan Keeniyaa jiru maqaa isaa irraanfadhe Maaree Jirma Abdullaa Jirmaa afaan Booranaa wallisa. Afaanuma tokkootu yeroo kana keessatti bakka sadii ta'e. Sanuma. Ali Birraa Abbaa Yaaman qottinyaa zafan zifallee jaaniin. Xilaahuun gaallinyaan jaaniin. So kuni bara 1963 haala kana keessa bara 1973 naannawa Hararitti raadiyoo akka bananiif obbo Hussein Adam Tamasgan Bayyanaa Tamasgan Gammadaatii fi Kumaa Idee dhufan. Yeroo kana maal ta'e dhufanii mari'atan deemaatii afaan reediyoo kanaa jedhaniin. Reediyoo kanaan afaan maal jennaa jedhanii mari'atan. Afaan maal jenna? Kan qottuu jennamu, kan gaallaa jennamu, kan Booranaa jennamu. You know what happened? Afaan Oromoo jedhanii. Ani yeroo saniin jecha Oromoo jedhu dhagee 1973. Sandura kitaaba tokkoon arge kitaaba xiqqaa tokko Oromoo, French and Amharic. Booda laaleetiin kitaabicha afaan Oromoo hojii kun jechuun hoggaan dubbisu laatiin barreeffamee afaan Oromoo kiyya afaan waan beeku. Maali eessa hawaasa akkamii kun kan afaan ani haasa'u jedhetiin diqqifadhe. Galgala tokko anaa toora sa'a 6 salaateetiin masgida irraa baha. Naannoo Harar ispiikara guddaa jira karra hundarra. Ispiikara kanarraa raadiyoo afaan Oromoo jedhee haasa'a. Kami afaan Oromoo kun eessaa dhufa afaan kun? Kan ani dhaga'u kanaa galu. Jedheen akkasi barbaadee ji'a 3 booda dhaqee isaaniinis wal baree san dura afaan Amaaraatiin barreessu ture. Kitaabni kiyya ka duraa grade 5 ittiin barreessee afaan Amaaraatiin ni jira malee forsi maxxanfamne walaloo afaan Amaaraatiin barreessu ture 1973 irraa eegalee afaan Oromootiin barreessu jalqabe. Gannamee kam? Shantamila. So afaan Oromoo akkasii jalqabame 73 irraa gaa ni Oromoo inni. Keessaa namoonni naannoo keenyaa qottuun Oromoo taane ittiin isin fufaa 73 gaafa obbo Hussein Adamii fi Tamasgan Gammadaatii fi Kuwee Idee raadiyoona kana akka jalqabu magaalaa Adariitti dhufan wanni isaan ta'e maali? Qubee gi'iziin barreessuu jalqaban. Maaliif barreeffachuu qaban waan haasawan. Reediyoo anis gargaaruun ture. Reediyoo Itoophiyaa irraa oduu isuma sana afaan Oromootiin garagalchan
viizin barreessan mootummaan dirqiteetii miti waanuma mataa keessa jiru. Haala kana keessa gaama 73 maaltu ta'e isaan quba qaban malee naannoo sanitti nama Sheekh Bakrii Saqaloo jedhamu ture. Sheekh Bakriin nama Arabii beeku naannoo keenyatti sheekotiin ajamii jedhaniin afaan harfi qubee Arabaatiin afaan Oromoo barreeffachaa turan. Nama san beeku ammoo lakkii qubeen Arabii tunis hin taatu jedhee nama fi mataa isaatiif waan saxaxa afaan qubee Oromoo bocee 1941 kun bocee bara 1948tti barsiisuu jalqabe dhooysatti akkasi booda qabamee hidhame. Amma 78tti ni deebi'a 73 yeroo Hussein Faan kana godhangaa waa lamaatti ammas tokko darasaa Sheekh Bakrii Saqaloo ture Dr. Mahamad Rashaad jedhaniin Dr. Leerraa Hadiisuu Sheekh Mahamad Rashaad Abdullee Somaaleetti kitaaba isaa kan duraa kan furaa afaan Oromoo jedhu maxxanse qubeedhaan. Yeruma kana kitaabni hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhamu biyyarraa ergamee Jarmanitti maxxanfame. Namoota maqaan dha'u. Haala kana keessa afaanichi gaama qubee horuu jalqabe. 1975 bariisaatu jalqabee bariisaa irratti dorgommii ture bariisaan Ingilizii barreessuu jalqabee saabaadhaan afaan kuni alakkii qubee kanaatti to'amu qubee sanii tahaa wanni wal falmaa ture falmii kana keessatti unootama afaan jiran gaafas warri barreessuu ture afaan Oromoo laatiiniin wal simachaa dhufe. 1975 kaniin baree ittiin barreessuu jalqabe. Laatiin gaamma wanni guddaan beekamuu qabu haala kana keessa bara 1991 dhufee san dura 1980tti san dura warri sabboonotaa fi qabsaa'onni afaanicha qubeedhaan ittiin barreessuu jalqaban of course 1980 kitaaba hedduutu maxxanfame Jarmanitti qubeen bifa amma jiru kana horte 1980tti marii warra sabboonotaa fi qabsaa'otaan godhameen qubeen bifa amma jiru kana bifa caafii jedhu kuni dachaa ta'anii haala ittiin barreeffamu kana hortee afaanis isa kanaa wajjin guddachaa dhufe. Afaan Oromoo odoo haala kana keessa jiru odoo amma Jibuutitti namoota barsiisaa turre akkuma reefu jedhame 78 jirraa bahe 91 dhufe. 91 dhugaa dhufu qubeen guddattee dubra taatee mootummaa hortee mana barnootaa keessa seentee barsiifamuu jalqabdee qubee jenereeshinii horuu jalqabde. Yes? Harka dhawaa gamaa calliftan. Wanni ta'e maali? Qubeen bifa mootummaa biyyaatti halaalamtu malee afaan Oromoo sadarkaa biyyaatti haa dubbisu haa barreeffamu malee qaalicha akka mareefu eenyu kan nu dhiheesse Dr. Beenyaa na fakkaata ministeera barnootaa jedhee warra farra qubeetiif afaan Oromoo ta'antu mootummaa amma jirtu kana keessa seenaa dhufe. So haalli jiru haala qubeen ammallee iggitiitti harkatti keessa hin jirtu. Dubrummaa si dhabdee jirti for sure heerumtee jirti ammoo at any time mootummaa kanarraa divorce godhuu ni mala kana quba qabaadhaa gaa kana booda maal godhuu qabnaadha takka beeka afaan nuti qabnu kun afaan Oromoo afaan mootummoonni Minilik irraa eegalee hanga Mangistuutti ajjeesuudhaaf tattaafatanii mootummaan Dergii afaan Oromoo ajjeesuudhaaf 1984 baajata baasee afaan kun afaan du'uu deemu arkaaviirra kaa'uu qabna jechoota jedhee afaan murteesse. Afaan ni du'a jedhee inni
kaaya ajjeesuudhaaf afaan santu har'a as ga'e. Haala kana keessa har'a beektu addunyaa keessatti afaan 7,150 jira jedhama afaanota. Afaanota kana keessa hawaasni Oromoo har'a afaan Oromoo hawaasa miliyoona 60 falmata. Jechuun uummata miliyoona 60tu afaan kana himata falmata. Warra keenyaa akka biraatti dabalee mee 65-70 ta'uu ni malagaa sirriitti lakkaa'uun. Afaan miliyoona 60ti miliyoona 60 himatamu kan mootummaa hin qabne jiru addunyaa keessa. Addunyaa keessa afaan 7,150 jiraas hin jedhe. Afaan 83 qofa hawaasa addunyaa biliyoona 80 keessa biliyoona 7 dubbata. 80% of the population speaks only 83 languages of the world. Kana keessa afaan Oromoo afaan miliyoona 60 yoo shalayne Xaaliyaanii fi Turkiitti aaneeti kan argamu lakkoofsa 24-25 jira. Afaan lakkoofsa 25 keessa jiru kana keessatti hawaasa addunyaa cinaatu isaaniin dubbate jechuudha afaan 25. So afaan guddaa qabna. Afaan sadarkaa olitti jiru. Afaanonni biraa irra guddaan hawaasa waa xiqqoon haasa'u. Akkasuma wajjin immoo afaan ammallee wabii hin qabne afaan ittiin barreeffamu ittiin katabamu haa ta'ullee afaan isin keessaa namni afaan Oromoo barreessee dubbisu namni gara naa baasa barreessee kan dubbisu. Kan kitaaba afaan Oromoo 5 manaa qabu mee harka naa baasa 5 10 kan qabu 20 ani 200 afaan qabu nara. Maaliif beektu afaan guddisuun warra afaan barreessu gargaarudha. Kitaabota akkasii bituudha. Manatti guuttachuudha. So wanni guddaan ammallee Oromoon duuba jirtu. Walleenis haa ta'u ogbarruunis keenyatti afaan alagaatiin mari'anna. Afaan keenya afaan konferensii afaan seminaaraa akka ta'u irratti hojjechaa hin jirru. Bu'aa inni qabu hangam akka diinii isa jibbu beekaa hin jiru. Kanaaf please kiyya qofaan ka bituu qabdan ka biraatti bituu qabdan afaanota kitaabota manaa qabaachuu qabdan kitaaba afaan Oromoo. Ijoolleen Oromoo haa agartu mana keessatti ijoolleen teesse yookaan amma gaasilaa ijoollee hin qabnu giraan kids warra akaakoo taanuuf anaa fi Dr. Koen mana keessa jiraachuu qaba kitaabonni Oromoo heddummaatee jiraachuu qaba. Okay? Isarratti investi godhuun hegeree keenya cimsaa jeetii yaada. Kanaaf afaan keessaa'uu gama oosaatiin ammallee yeroo dhaan qaba gama oosaatiin dhimma afaan Oromoo irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha. Jaarmoota akkanaati kan afaanicha jiraachisu. Haga akkuma reefu jedhetti mootummaa hin jiru. Mootummaan Oromiyaa bara 2-3 dura abiyoot afaan 5 godhe afaan paartii manni ni goggora afaan biyyaa sehaa afaan 5 godhu naannoon tokko afaan isii malee kan biraa qabaachuu qabdi jedha. Kan biraa qabaatamu kun beektu maal afaan Amaaraati. The next wanni sessionii kan ture kan caffe warra marii jira afaan Amaaraatiin ture. Maaliif afaan biraatis godhachuu qaban jee. So xiqqoon wanni isaa yaadaa jiran afaan Oromoo dhabamsiisuudha. Namichi mana keessatti afaan Amaaraa haasa'u for sure. So isa kanaaf dubachuu qabnu afaan keenyaaf waan guddaa xiyyeeffannaa guddaa kennu qabna. Deegaa hanga naafte afaan alagaatiin wati kojaa. It's a great privilege to stand before you today to speak on a subject that touches the soul of our identity, the journey of Afaan Oromo, from suppression to survival, and from survival to strength. Afaan Oromo, the mother tongue of the Oromo people, was once silenced, criminalized, and driven underground. To speak it in public, in schools, or in courts was seen as a sign of inferiority, even backwardness. Saluma kasuma na yaadadhani gaafaan ulaa 7 baradhu hoggaan iskoola irraa bahe koortiin dhaqu ture koortiin fagoo hin bataan baradhuura achi taayeetti dhageeffadha wanni haasa'u afaan Amaaraati
koortiin namnichi dhufee rakkoo isaa himatu nama Oromooti. Simaa baloo jedhaniin afaan Oromoo akkasitti himamaa ture. So that was the case. It survived, no. So how did this once forbidden language survive? It survived not because it was protected by law or promoted by institutions. It survived because our people refused to let it die. It lived in our homes, in our lullabies, in our prayers, in our folk songs and poetry, in our proverbs and oral traditions. Mothers taught it to children, elders shared it by the fireside. It lived in whispers and in resistance. It lived in exile. It lived in our hearts. Afaan Oromoo endured through the resilience of ordinary people. Farmers who spoke it daily, freedom fighters who carried it with pride, writers and artists who infused it into every story, play and song. The question then is not only how Afaan Oromoo survived, but why. To survive, it survived because language is more than a means of communication. It is the soul of a people. It is how we name the world, how we make sense of our reality, how we pass down wisdom and values from our generation to the next. Refugee Almejira. Ijoolleen teenya afaan Oromoon beektu irra guddaan mana kana keessa warri ilmaan qabu warri ilmaan isaanii afaan Oromoo haasa'u kana baaftu. Ani hin baafne beektu. Ijoollee xiyyaatu biyya dhaqee warri keenya maal taatan naan jedhan. Haa. Isaan qofaa miti ijoolleen gurbaan kiyya biyya dhaqees akkamitti afaan kiyya nan barsiisin naan jedhe. So rakkinni nuti qabnu tokko waloodha. Rakkina walooti. Furmaata isaa barbaadu barbaachisaadha. Ijoolleen afaan keenya hin beekne waan isaan dhaban nutti mul'atu. Reefu haasa'umaa ture eenyutu haasa'ee hin beeku. Seenaa safuu waan jiru waan Oromoo hunda mataa isaanii keessa hin jiru jechuudha. Ni faranjaawan jaama dur beektu warra Finfinneeti afaan Oromoo hin beekne jennee kan qoosaa turre. Har'a ilmaan keenya kan hin beekne. So to lose our language would have meant losing our memory, our heritage, ultimately our identity. The journey of Afaan Oromoo from the shadows of suppression to the light of recognition is one of the most powerful testimonies to the resilience of the Oromo people. Let us remember, it was forbidden in schools, but today it is a language of learning, for sure. It was banned in the media, but today we hear it on radio, TV, and social platforms. It was ignored by government, but today it is the official working language of state of Oromia. This did not happen by chance. It happened because of sacrifice, resistance, and the tireless efforts of the Oromo scholars, activists, writers, and community members, especially singers. Some of whom paid the ultimate price. As someone working to preserve and promote this language, I can tell you, every book written in it, every story told, every song sung has helped ensure its survival. And now, here we are, standing with pride, watching as Afaan Oromoo is taught in universities, broadcast across airwaves, and debated in Parliament. But let me be clear, our work is not done. Survival alone is not enough. Our mission now is to ensure its flourishing. Afaan Oromoo must become a language of science, law, technology, seminars, and global resources. We must develop it, refine its grammar, expand its vocabulary, and create modern tools that enable its full expression.
To do this, we must invest in it so that the next generation of Oromo children can dream, innovate, and lead in their own language without limits. Let us honor our past not only with memory, but with action. Let us next chapter, the story of Afan Oromo, be one of the expansion, innovation, and excellence. Let us remember, language is not just a tool. It is a weapon of resistance, a bridge to memory, and a memory to identity, of identity. Afan Oromo survived because it was rooted in the hearts of the people. It will thrive only if we continue to plant it in the mind of the next generation. Let us honor those who sacrifice to protect it by building institutions that elevate it. Let us be bold, creative, and unapologetic in our commitment to its flourishing. The Oromo Study Society Association has a unique responsibility to lead, to support, and to innovate in the advancement of Afan Oromo. May Afan Oromo never again be silenced. May it rise always with the dignity of its people. Galatoma.